يا جرن عبد لون دي بيتش بقرة برات يمان كنا ونسيا بني بيتا شتا حامني دم كتب بيتش سدورا خاو كفو بالا بقوله هذا مرمس خايني شتا حامني سدورا خايني دابت تديدو فتا من برتا كوتا كجول كيمياء في إكرامينو وماذا سمون إندلين ندو سمون إندلين خرافة كنا دوكي مالي نسين جاكا يسين ألا تسلاوي ألا اللي دبرتي اللي مقابل ليسن ألا نمو يو ألا جنة قدوتي ولي نسين ولي تسين كابو خطو تاتيو ألا جينا هايو أكا فرماتي جوادي تناجرا دبرتي اللي مقابل ليسن أنا بوتشفتي جمعتشون تبر بعد نجيبتو ما جديدة بالمانة تبر بعد نجيبتو أتكبر هذي ببيه هو قبضو ورمو جون الوركت وبريسخ جاو جون الوركت إنت لا أبا جارتي هجريتي وجون الوركت ليزه سبقة جل تخلي مدينة حماتي تبيها بفتين قدر قرول ما نرمو سرت وانت كتبيه هو قبضن mana tokko diiganii manni ijaaranii jiru. Ani irraan tana gabbee ilmaan Oromoo badii kanaa tanaan balleesse. Obboleessa kiyya kanaa hojii waliin araarsaa hojii kan fitu ni beekta. Ani intarsanii sammaa nyaata jaansanii waan biraatti itti nafu. Oromoo maal jette beekta? Jaarsaaf jaartii yoo lafan hiddi lamee waliin dhufee amareetuu jaan. Abdi gawwaa dhiiraa kan gabbee ilmaan isaa barbaadachuu hin beeyin. Furmaata ilmaan isaa akkatti fudhatu waan isaaf irra wayyaa maaltu isarratti dirqama maal godhu akka qabu dursee yaaduu hin dandeenye. Dhiira laafaa dhiira gawwaa handalaalee wajjin hiriira seenanii hojii jiran sanuu hin geenye. Kimiyaa Ikraame ummata sammuu dhoqqee horafa gannaa maaltu narra dhufuu taa'eef dura yaaduu hin dandeenye. Waan itti as deemaaf irraan agarre dhalaalleen walii lamaa dubartiillee walii lamaa dubartii gawwaa yoo jaan Ikraamee fi Kimiyaa. Zakkoon garuu mujriimallee ta'u shaakira aqlii teessanitti isin taphachaa jiru sammuu teessanitti waan isin godhaa jiruus harkaa jirtanii maal akka isin godhaa jiru mee bakka irraa qabattan beekaa isa kana haramitti akka deemu maal akka yaade maal godhuuf akka deemu maal gochaa akka jiru beeytan hima isin hin beeytan isinitti taphachaa jira isinitti taphachaa jira asiin dhuftan asiin jijjiire asiin dhuftan asiin jijjiire sammuu teessanitti isin taphachaa jira ummata sammuu qulfiidha isin harkatee jira. Hayyee gaarramee maal dubbattan akka isin godhu jira laaltanii gartanii arra maal dubbachuu deemtan akkam ta'uu deemtan mee kanaafu arragaa alhamdulillahi rabbil aalamiin Oromoon maal jettee dhageessanii haqni ni qallata malee hin cetu haqni ni qallata malee hin cetu takka jettee lama jettee hayni bahaa jira harkaa jirraa ogguma takka illee kijibni yookaan sobni mohotamaa dhugaan garuu yoomiyyuu eessattuu bikka kamittis dhugaan mohotaa namni sobarra wal jaaree kijibarra wal jaaree kijibarra walii galee shirarratti walii galee deemu hanga fedhe kan harkaa jechaa oollee amna fagoo yookaan tarkaanfii dheertu tarkaanfachuu hin danda'u waliin tarkaanfachuu hin danda'u. Dubbii tana dhugoomsitanii jirtan isinuu waan dubbii tana dhugoomsaati isin jettutti uumamee isin jettu tahaa jira. Saayibni kan du'aadenis taa'ee boqotu maatiinsaa yookaan haati manasaa hayyuun jabduun akka sibiilaa utubaa sibiilaa Dr. Furmaateenis
hayyummaa isaaniitiin beekumsa isaaniitiin obsa isaaniitiin dhugaan dhaabbatanii dhugaadhaaf qabsaa'u jiraachuu isaaniitiin injifatoo tahanii argamanii jiranii jechuudha. Feenaanuma dhaadachaa ooltan malee ammallee maaliin isin jechuu barbaada? Dhugaan yoomiyyuu yoomiis taanaan eessattis taanaan dhugaan moohotaadha. Mootaa jiran isin injifachaa jiran. Dhugaadhaan dhaabbatanii dhugaa qabatanii tarkaanfachuudhaan. Yaa jaran abdi loon dibicha baqaraa. Baraatee ammaan kana wanni siyaa fedhi beektaa? Citaa haamaniituma akka dibichaa si dura kaa'uu qofa baala boqqolloo. Aada mormas si kaayanii citaa haamanii si dura kaayanii dhaabbattee dheeduu. Kottaa mina bira taa'u takka ijoollee. Kimiyaa fi Ikraameenoo ummata sammuun hin dalayne nadhoo sammuun hin dalayne horofa gannaa dhoqqee. Maaliin isin jaaga isin dhalaadha silaa horii. Dhalaallee dubartiillee maqaa balleessanii dhalaan ammoo yoo dhalaa jennee guututti walitti isin qabu haa ta'u taatee dhalaa jeeyina hayyuu akka furmaatee jawaadee tanaa jira. Dubartiillee maqaa balleessanii. Kanaafuu mee eessa seentan goda kamtu isin fuudhu goda kam seenuu deemtan shira xaxxuun xaxxeen xaxamtaniiti hallayyaa seenaa jirtan akkuma saayibni kiyya ju'aa deenuu jee xaxxuun xaxxeen xaxamtanii hallayyaa seenaa jirtanii jee isin baanaa bara wanni inni jeessan dhugaadha xaxxuun xaxxeen xaxamtaniiti hallayyaa seenaa jirtan isin faayidaa takka hin qabdanii waa takkaas godhuu hin dandeessanii sammuun teessan horofa duraanuu yaaddee bakka qabachuudha wallaalte nama sammuu yaaddee waan bareedaa yaadu waan bareedaa hojjetu irratti gufuu ta'uudhaaf xaxamtanii xaxxuun isin xaxxee as isin baafte. Miniin gilaas waan hiikan qabne wanni isin hojjechaa jirtan kun arrazakkoon akka saamunaatti isin harkamu mucuyaachaa jira sammuutti isin taphachaa jira. Lammata ati zakkoo kiyya ati ammallee hin amanamtu Oromoon dhiifama gaafadheetiin obboleessa kiyyaa ijoolleen araarsaa ja'anii jee fixuun hin danda'a jettu. Odoo nama sammuu qabaattu taate dhugumaan obboleessa beeytee maanaa obboleessa jechuun maal akka taate nama beeku taate obboleessa keetii irratti har'a diina taate ittiin hattee irratti qabsoofti baabaa. As garagalteeti waan amma jettu kana silaa afaaniin osoo hin ta'in qalbii qulqulluudhaan hojiidhaan goote niin gammada ture. Abbaan fadhee kadhiifama siin goone hin jiru. Maaliif badii dabarteerraa yoo nifi gorsa fudhattee haradhee beekee rabbii kadhadheetiin hin tobbadha jettee kaas deemtu dhugumaan gaa yoo dhugumaan kawaan kana gootu garuu immoo hin amanamtu. Maaliif akka gaararraatti oggu torba jijjiiramta gara gaggal kaa garte fakkaachaa waan jirtuuf ammallee hangama qiyyaan sin amanu garuu. Laakiin ammoo Oromoon miskiinaa, Oromoon hayyuudhaa, Oromoon baadhattuudhaa hunda dandeessuudhaa yoo ati niin tobbadha jette dhiifama siif gooti. Siif obboleessa keetii wajjin illee walitti ni araarsiti. Abdiin qabattiin amana. Garuu ati najisa torba dhiqan hin dhiqamne sani. Torba dhiqan hin haramtu ati hin amanamtu.